maaltu dhalata laata? Addunyaan fuula ishee gara waraana baha giddu galeessaatti garagalchitee jirti. Sa'aatiin beellamamte sun dhiyaattee jirti. Onneen dippiloomaasii addunyaa rukuttaan ishee dabalee jira. Yeroon gabaabaan pirezidaantiin Ameerikaan ulaa Hormuuz akka banamuuf isaaniif kenne halkan walakkaa har'aa xumurama. Akkuma yeroon kun dhumachuudhaaf gad dhiyaachaa deemuun gaaffiin hunda bira jiru tokko qofa. Sana booda maaltu dhalata laata? Mormii Iraanii fi akeekkachiisa dhumaa. Muddamni kun kan hammaate erga Iraan waamicha dhukaasaa dhaabuu Ameerikaa irraa dhihaatee fi kuffisteen boodadha. Teheraan ibsa gabaabaa fi jabaa kenniteen karoorchi nageenyaa loogii akka qabuu fi faayidaa Israa'el qofa kan eegsisu ta'uu ibsitee jirti. Gara biraatiin Washington akeekkachiisa ishee isa dhumaa lafa keettee jirti. Yoo Iraan filannoo nageenyaa fudhachuu baatte tarkaanfiin itti aanu akka malee cimaa ta'a. Ulaan Hormuuz kan daldala boba'aa addunyaa keessaa harka 1/3 ta'e kun amma bakka murtii dhumaatti ilaalamaa jira. Sa'aatiiwwan muraasni har'a kibxata halkan walakkaa dura xumurama. Murtii saba keenyaa fi diinagdee addunyaa irratti jijjiirama hin dhabamne fiduu danda'u. Muddama kana gidduutti dhaabbanni mootummaa gamtoomanii United Nations daldallii fi gargaarsi namoomaa akka hin gufannee fi garee hojii haaraa hundeessuun muddama kana qabbaneessuudhaaf yaalaa jira. Haa ta'u malee erga afaan qawwee orarra'ee booda sagaleen dippiloomaasii dhaga'amuuf carraa akkamii akka qabu dhimma nama yaaddessuudha. Addunyaan guutuun ija ishee gara bahaatti garagalchee harka ishee walitti qabattee eegaa jirti. Yoo Iraan ulaan san hin banne yookiin ammoo yoo Ameerikaan tarkaanfii waraanaa akka malee cimaa jette san jalqabde seenaan giddugala bahaa gara boqonnaa haaraa fi sodaachisatti cehuun isaa hin oolu. Murtiin Teheraan irraa kennamu yookiin tarkaanfiin Washington irraa fudhatamu irratti hundaa'uudhaan halkan walakkaa har'a booda addunyaan haaraa tokko dhalachuu dandeessi. Maaltu dhalata laata? Gaaffiin kun sa'aatii muraasa booda deebii kan argatu ta'a.